Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u. Ani nagaa kooti fayyisaadha qubee akaadaamii irraati. Kun qubee akaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herregaa kutaa 11ffaa yuunitii 3ffaa paartii 3ffaarra walitti geenye ture. Yuunitiin 3ffaa maal jedha? Maatriks kan jedhu jechuudha. Paartii lamaan darban irratti paartii lammaffaa irratti scalar multiplication of matrix kan jedhu walitti ilaalle ture. Akkasuma paartii jalqaba irratti concept of matrix maal akka ta'e akkasuma addition of matrix, subtraction of matrix akkasuma immoo equality of matrix kan jedhu walitti ilaalle ture. Viidiyoo kanarratti immoo kan nuti walitti ilaallu matrix multiplication kan jedhudha jechuudha. Inni kuni baay'ee nama tokko paartiitiin fayyadu waan ta'eef sirriitti na dhaggeeffadha. Hamma dandeetti gabaabsi akkasuma immoo bifa salphaa ta'eedhaan isin ibsuudhaaf na yaala. Matrix multiplication kanatu jalqabin dura activities irratti isiniif jalqabu. Kanaanis ibsuudhaatiif xiqqoo ishee waan na salphisuudhaatiif jechuudha. Activity 3.8 maal jedha? Consider the following two matrices jedhe. Matrixii lamaan armaan gadi consider godhi. Where A shows the type and quantity of certain types of food items that Paulos and Meti went to buy jedhe. Asirratti matrix A ni jalqabaa jechuudha. Nasitti kenname kuni taayippii yookaan immoo gosa isaan bituu barbaadanii fi kwaantitii isaa hamma isaan bituu barbaadan kan nuti agarsiisudha. Phaawulosii fi meetiin kan isaan bituu barbaadan jechuudha. And matrix B shows the cost of the item in two supermarkets. Matrix B immoo gatii wantoota sanaa jechuudha. Yookaan immoo wanta isaan bituu barbaadan sana jechuudha. Supermarket lama keessa. Supermarket gaafa jedhu bakka itti wantoonni nyaataatiif oolan itti gurguraman jechuudha salphaa lamatti. Ijoolleen magaalaa jirtan supermarketii maal akka ta'e ni beektu. Ijoollee baadiyyaa jiraniitiif jechuudha. Supermarketii jechuun bakka itti fakkeenyaaf burtukaana, abukaadoon fa'aa, akaayiin fa'aa wantoonni akkasitti nagadaman jechuudha. Yookaan immoo daldalaman jechuudha salphaa lamatti gaafa isin ibsu. So supermarketii kana lamaan keessaati jechuudha. Akka shooppii tokko nama akka suuqii isa jennu sana jechuudha. So iddoo kana jira jechuudha inni gatiin isaanii X keessatti yookaan immoo shooppii X keessatti jechuudha. Gatiin isaanii kanadha. Akkasuma immoo shooppii B keessatti immoo gatiin isaanii kennameera jechuudha. Iddoo kanatti egaa C jechuun maal jechuudha? Cereal packets nuun jedhe. L immoo loaf bread and P on immoo maal jedhe? Potatoes dhaan nuun jedhe yookaan immoo kiloogiraamaatiin kan kenname. So A irratti maal jedha? Gaaffiitti gaafa dabarru jechuudha. Calculate the shopping bill for items in each supermarket jedha. Supermarketii tokko isaanii keessatti jira. Kana jechuun X dhaatiifis ta'e Y dhaatiif. Maaliif supermarket X jira, supermarket Y jira. Shopping lachuu jechuudha. So shopping bill yookaan immoo gatii bittaa isaanii barbaannaaf jechuudha asirratti. Tokko item taate. Item gaafa jedhu gosa nyaataa bitame sana jechuudha. Fakkeenyaaf cereal packet, loaves and potatoes isaan jennu kana jechuudha. So gaafa asirratti meetiidhaafis kophaatti barbaanna akkasuma Phaawulosiifis kophaatti barbaanna jechuudha. Phaawulos iddoo kanatti cereal packet meeqa bite? 2 bite. Loaves immoo 4 bite. Potato immoo kiloogiraama 5 bite. Meetiin immoo cereal 1 bite. Loaves immoo 7. Potato immoo 3 bite jechuudha. Akkasuma immoo iddoo kanatti ilaala X keessatti yookaan supermarket X keessatti jechuudha 120 cerealiin tokko jechuudha. Iddoo kanatti immoo 55 loaviin tokko jechuudha. Akkasuma immoo 35 potatoon kiloogiraama 1 immoo jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti immoo supermarket B keessatti immoo jechuudha. Yookaan immoo Y keessatti jechuudha. Cerealiin tokko 120 dha. Loaviin tokko immoo 60, potatoon tokko immoo 30 dha jedhe jechuudha. So calculate akka nuti goonu kan nuti gaafatamne biilii shopping biilii isaanii yookaan immoo gatii gurgurtaa isaanii jechuudha. So iddoo kanatti egaa shopping amma fakkeenyaatiif eerra kan jiru kana bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Tokko supermarket Y dhaatiif tokko immoo supermarket X dhaatiif gargar qoonnee hojjenna jechuudha. So the shopping bill of XR jennee ka'uu dandeenya. X kan X jalqaba irratti ta'uu jedhu. Kan X argachuudhaaf itti gaafama dhaala iddoo kanatti kan Phaawulos qofaatti kan meetii qofaatti hojjennaa jechuudha. So iddoo kanatti Phaawulosii cerealii 2, loaves immoo 4, potato immoo 5 bite. Kanaafiyyuu isa kana piraayizii isaatiin baay'isna miti. Piraayiziin isaa immoo iddoo kanatti nuu kennameera. Piraayiziin kan cerealii meeqadha? 120 kan loaves 55 akka kanaatti jechuudha. Kanaafiyyuu gasaa argachuudhaatiif maal goona jechuudha. Asirratti rawu A irra kan jiran yookaan immoo raw of matrix A irra kan jiranii column of matrix B irra kan jiranitti walitti baay'isna jechuudha. Kana jechuun corresponding elementii moorataa jechuudha. 2 baay'isuu 120 goona jechuudha. 2 baay'isuu 120 plus walitti idaana jechuudha. Maaliif gatii walii galaa barbaanna waan ta'eef sana booda iddoo kanatti immoo 4 times 55. 4 times 55 plus ittaansanii immoo 5 times 35 goona jechuudha. 5 times 35. Sana booda kana gaafa walitti daanu jechuudha. Qixxeetaa meeqa arganna? 635 dha kan nuti argannu. This is for Phaawulos. Phaawulos kan jedhu kana
piidhaatiin bakka buusee haga badhu bakka qusachuudhaaf jechuudha. Kuni eenyuufidha? Phaawulosiifidha. Akkasuma immoo ammoo kan meetii immoo hojjenna jechuudha. Kan meetii immoo gaafa hojjennu iddoo kanatti tokko bitte, torba bitte, sadii bitte. Kanaafiyyuu isaan kana X keessa kan jiraniitiin baay'isnaa jechuudha. Amma maaliif shopping bill of X barbaada yeroo kan immoo shopping bill of the supermarket X barbaada yeroo wanta. That means 1 times 120 plus 7 times 55 plus 3 times 30 goona jechuudha. Is equals to kun immoo meeqa dhufa gaafa walitti idaatanii 610 dha. Kun immoo kan dhufu jechuudha. For what? For meetii. Kun immoo meetiin kan ittiin bittedha jechuudha. This is the shopping bill of X dha inni kun jechuudha. Inni kan biraan immoo the shopping bill of B Y immoo barbaadu nuun jedhee waan ta'eef the shopping bill of Y R jennee iddoo kanatti immoo jechuudha. Amma kan tokko isaanii kophaatti barbaanna jechuudha. Iddoo kanatti egaa kan Phaawulos jalqaba irratti barbaadnu ammas lama bitee gatiin isaa meeqa iddoo kanatti that is 110 60 and 30 dha jechuudha. Tartiibaatiin kana booda egaa iddoo kanatti dhufnee 2 times maaliif lama bitee waan ta'eef that is 110 plus ittaanii immoo meeqa bitee 4 bitee 4 60maatiin jechuudha. Kana jechuun 4 times 60 akkasuma plus ittaanii immoo meeqa bitee iddoo kanatti 5 kan inni bite jechuudha. 5 kana immoo 30maatiin baay'isnaa jechuudha. Sana booda meeqa taati 3 times 5 times 30 qixxeetaa meeqa ta'anni kun immoo yoo it is about 610 dha kan inni dhufu jechuudha. Inni kun immoo 610 kun immoo eenyuufidha? For Phaawulosidha jechuudha. Iddoo kanatti Phaawulos kan ittiin biteedha jechuudha. Amma egaa erga kan Phaawulos arganne amma immoo kan meetiif immoo argachuun nurra jiraata jechuudha. And kan meetii immoo argachuudhaatiif lama meetiin immoo meeqa bitte asitti kan isheen bitte jalqaba tokko miti torba sadii bitte jechuudha. Kanaafiyyuu tokko baay'isu keeraliin tokko ishee meeqa irra 110 plus itti aansitii immoo meeqa bitte torba bitte lo'aaftii immoo jechuudha. Inni immoo tokkoon isaa gatiin isaa meeqadha 60 plus itti aansitii immoo meeqa bitte sadii bitte times tokkoon isaa meeqadhaan immoo 30 dha jechuudha. Shoppii B keessatti immoo jechuudha. Shoppii Y keessatti immoo jechuudha. So is equals to meeqa ta'anni kun immoo it is about 620 dhufa jechuudha. Gaafa walitti idaatan jechuudha. Kun immoo eenyuufidha? For meetii. Amma egaa asirratti wanta isin hubachuu qabdan jechuudha. Akkasiin maaliif dhufee iddoo kanatti kan jettan yoo jiraattan jechuudha. Asirratti ilaala maatriksii lama ture kan nuu kenna. Maatriksii isaa maal goone rawuu kana keessa kan jiru rawuu jalqabaarra kan jiru kolomanii lammaffaa isaatiin baay'isne. Ilaala asittis immoo rawuu lammaffaa keessa kan jiru kolomanii jalqabaatiin baay'isne. Iddoo kanatti immoo dhufne kan waa'ee keessa jiru argachuudhaaf maal goone kolomeen rawuu tokkoffaarra kan jiru kolomanii lammaffaadhaan rawuu lammaffaarra kan jiru kolomanii lammaffaadhaan kan itti baay'isne jechuudha. Isa kana akkasiin asitti hubattaniidha fedha. Inni kan biraan biirra kan jiru maal jedha? Where should they buy in terms of shopping bill jedha. At X or Y. X irratti moo Y irrattidha kan isaan bitan. Akkuma isin beektan egaa namni kamiyyuu gaafa dhaqee suuqiidhaa waa tokko bituu barbaadu bakka itti inni rakkasateedha kan inni barbaadu jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti shopping X keessatti too bitee Phaawulos birrii 635 kaffala. Shopping B keessaa immoo yoo bitno shopping Y keessaa immoo bitee meeqa kaffala? 610 kaffala. Kanaaf iyyuu 610 kana barbaada waan ta'eedhaatiif Phaawulos eessaatti bituu qaba jechuudha. Shopping Y keessaatti bituu qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu maal barreessina dandeenya? Phaawulos jenne has to buy from shop Y jechuudha dandeenya jechuudha. Iddoo kanatti from shop what? Y. And meetiin immoo isaatti bituu qabdi asirratti ilaala. Meetiin Y keessatti yoo bitte yookaan immoo supermarketii Y keessatti yoo bitte jechuudha birrii 620 kan isheen kaffaltu yoo asitti immoo bitte birrii 610tiin bitte jechuudha. The same quantity and the same type of item bitanii kaa'anii jechuudha. Kanaafuu meetii has to buy from what? From shop X irraati bituu qabdi jechuudha. Isheen from shop X irraati bituu qabdi jechuudha. Maal ta'uudhaatiif gatii hir'isuu barbaadu waan ta'eef jechuudha lamaan isaanii. Amma egaa erga kana akkasitti ilaallee booda mi'a amma immoo definition 3.6 immoo wal faana ilaallu. Definition 3.6 kun egaa multiplication of matrix dha jechuudha kan inni ibsuu barbaadu. Asirratti ilaala maal jedheera rawuu isa jalqaba kolomanii isa lammaffaatiin baay'isne. Rawuu isa jalqaba kolomanii isaatiin baay'isne jechuudha. Multiplication of matrixnis immoo konseptii kana qabaa jechuudha asirratti. Let A is equals to Aij and M by P nuun jedhe asirratti. Saayiziin isaa yookaan orderiin isaa rawuun isaa M dha. Kolomaniin isaa P dha. And B is equals to BKL jedhe iddoo kanatti KL gaafa jedhu interiirra jiru sana jechuudha. Iddoo kanatti immoo inni immoo maal P'n rawuu isaati Q'n N immoo maal
column isaa jechuudha. B matrix is in real number where M, N and P are positive integers. Asirratti saayiziin kamiin positive ta'uu qaba waan ta'eef. The product of A and B is denoted by AB is M by N matrix argannaadha. Productiin isaanii jechuudha asirratti. Fakkeenyaaf gaafa walirraatti hir'isaa ture gaafa walitti daa ture the same saayiziidha ture kan nuti arginu. Garuu gaafa walitti baay'isnu saayiziin isaanii jijjiirama asirratti jechuudha. Fakkeenyaaf M by P P by N yoo ta'e maatriksiin AB gaafa walitti baay'isnu jechuudha M times N ta'a jechuudha. Kun immoo M by N. Isa kan akkamitti akka argannu isinitti agarsiisa. Matrix AB is equals to Cij M by N matrix ta'a jechuudha. Where Cij kan tu jennu kun jechuudha. Gamma Cij kan tu jennu kuni yookaan immoo elementiin Cij irra jiru jechuudha. Is equals to AI1 times B1J plus AI2 times B2J plus jennee bifa kanaatiin itti fufee jira jechuudha. Where I is equals to 1 up to M and J is equals to 1 up to N. Inni kun maal jechuu akka ta'e isin agarsiisa gargaritti. That is the ij's entry of the product AB is the sum of the product of the corresponding entries of the i's row of A with the j's column of B dha jedhadhu kanatti. Kana jechuun entry ij irra kan jiru jechuudha. Fakkeenyaatiif asirratti C dhamtire kan nuti arganne jechuudha. C11 jechuun row eeratti rawu tokkoffaarra kan jiru baay'isuu biirratti immoo kolomenii tokkoffaarra kan jiru jechuudha. Akkasuma gara olitti walitti baay'isne kanatti jechuudha. Walitti baay'isne gaafa walitti daanu that is we get C11 arganna jechuudha. Iddoo kanatti kan inni ibsu barbaadu isa kanadha. Iddoo kanatti jechuudha. Ilaala rawuunsaa maal hin taane iddoo kanatti rawuunsaa dabalaadha kan inni deeme jechuudha. Rawuunsaan jijjiiramedha asirratti AI1 AI2 jedhe kolomeniin isaa jijjiiramaa deemeera. Rawuu tokko irra warra jiran jechuudha. Asitti immoo ilaala B irra kan jiran immoo kolomeniin isaa jijjiiramedha. Rawuun isaa immoo jijjiiramaa jira. J dha asittis J dha jechaadha kan inni jechuudha. J'n tokko taane tokkodha bakka as keessatti jechuudha. So bifa kanaatiin laaluu ni dandeessu jechuudha. Mee amma exampleedhaatiin ilaallu. If A is equals to A, B and B is equals to C, D then A times B gochuudhaatiif jechuudha. Maal goona? Rawuusa kanarra jiru maal goonanne? Kolomenii B irra kan jiru faana walitti baay'isne maal goonanne? Walitti daananne. Kanaafiyyuu rawuusaan kana kolomenii isa kanarraatiin baay'isna jechuudha. Kanaafiyyuu A times C plus B times D goone walitti daana jechuudha. That is a real number. Kanaafiyyuu the product of two matrixii maal kennuu danda'a jechuudha? Matrix 1 by 1 nuu kennuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan if A is equals to AB vertical dash yoo nuu kenname jechuudha. Kan immoo kolomen matrix yookaan immoo vector matrix ta'e kolomen vector matrix yoo ta'e jechuudha. And B immoo row matrix yoo ta'e jechuudha. A B yookiin C D yoo nuu kenname asitti immoo maal goona? Iddoo kanatti maadha? Rawuusa iddoo kana jiru jechuudha. Rawuusa maaltiin baay'isnan jedhi? Kolomen isaatiin baay'isnan. Kanaafiyyuu A kana qofaadha jechuudha. Rawuun kanarra kan jiru A kana qofaadha waan ta'eef A kana eenyutiin baay'isna jechuudha? Kolomen isa kanaatiin dhufnee baay'isna. Kanaafiyyuu A times C arganne jechuudha. Eessatti dhaqnee barreessina? Oddoo inni kun rawuu waanidha miti. That is C1 fakkeenyaatiif AB'n kun C yoo ta'e jechuudha. Asirraa immoo rawuun kolomenii meeqa faarti fudha? 1. C1 irratti dhaqnee barreessina. Inni kan biraan laala iddoo kanatti ammas kana maal goona? Iddoo kanatti dhufnee jechuudha. Rawuu kana maalitiin baay'isna? Kolomenii tokkoffaatiin baay'isna ammas dhufnee jechuudha. Rawuu isa lammaffaas jechuudha. Sana booda maalidha? Iddoo kanatti rawuu meeqa faarti fudhanne? Rawuu lammaffaadha. C2 times kolomenii meeqa faarti fudhanne? Tokkoffaadha. Kanaaf C21 ta'a jechuudha. Dhaqnee achitti barreessinaa jechuudha. Inni kan biraa laala ammas immoo maal godha? Kun immoo ittiin baay'inne miti. Rawuu isa tokkoffaarra jiru kana jechuudha. Dhaqnee kolomenii isa lammaffaarra jiru ittiin baay'isnaa jechuudha. A times D ta'a jechuudha. A times D kana eenyurraatti baay'isne? A irraati yookaan immoo matrix A irraati rawuu tokkoffaarra jira. That is C1. Asitti garuu eenyurraatti fudhan D dhaatiin baay'isne waan ta'eef kolomenii lammaffaarra C12. Iddoo kanatti immoo kana kanatti gaafa baay'isnu rawuu lammaffaa kolomenii lammaffaarra fudhanne waan ta'eef C22 ta'e jechuudha. Iddoo kanatti kan inni agarsiisu kana. A times C, A times D, B times C, B times D kan inni jedhe jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan if A is equals to A, B, C, D yoo ta'e B immoo bifa kanaatiin yoo ta'e jechuudha. Then A times B kan jennu kun jechuudha. Rawuusa kana kolomenii isa kanaatiin baay'isna. Rawuu tokkicha kolomenii hundaatiin baay'isna waan isinii galuu qabu jechuudha. Rawuu kana fakkeenyaaf asitti kanaatiin baay'isne miti jalqaba. Sana booda isaanii walitti daana. A times D, AD plus B times F, BF. Erga goone booda ammas rawuu kana kolomenii hafeetiin baay'isna jechuudha. Kolomenii hafee kan biraatiin baay'isna jechuudha. Kanaafiyyuu A times E plus B times G. Eessatti immoo barreessina isa baay'isne kan akkasitti isa baay'isne walitti daane kan eessatti barreessina hojjettanii asirraati
Isa jalqabaarraati rawuu tokkoffaarraa fudhanne yoo ta'e rawuu tokkoffaarraati fudhanne yoo ta'e isa kanarraa immoo rawuu lama kolomenii lammaffaarraa fudhanne miti waantu iddoo itti barreessinaa jechuudha. Kana jechuun iddoo kana dhufee ta'a jechuudha. Rawuu tokkoffaa kolomenii lammaffaa. Akkasuma immoo isa kanas isa jalaa kanas akkasuma goonaa jechuudha. Rawuu kana isa jalaa kana jechuudha kolomenii tokko tokko isaatiin baay'isinaa jechuudha. Sana booda CD kana DF daatiin baay'isinaa jechuudha. Kanaafiyyuu C times D CD ta'ee D times F DF ta'e jechuudha. Eessatti immoo barreessina hoo jettanii asirraatiin meeqa faaraatti fudhanne isa jalqabaarraa jechuudha. Rawuu lammaffaarraa lama. Asirraa kolomenii meeqa faatiin baay'ise tokko. Kanaafiyyuu 2-1 iddoo ta'u jechuudha. Kana jechuun 2-1 jechuun immoo iddoo kana ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjennaa jechuudha. Inni kan biraan wanti isin beekuu qabdanii maatriksiin fakkeenyaatiif gaafa walitti daanu the same size ta'uu qabaanneerra. Walitti baay'isuudhaatiif illee seera mataasaa danda'e qabaachuu qaba. Seera mataasaa danda'e qabaachuu qaba jechuudha. Asirratti maal isin jedhan ture rawusa kana kolomenii isa kanaatiin baay'isinaan jedhe. Kanaafiyyuu iddoo kanatti number of kolomeniin A irra kan jiru kun jechuudha. Number of rawuu B keessa jiru maal ta'uu qaba? Wal qixxaachuu qaba. Kan kaanachi eenyutti baay'isinare? Asitti ilaala A times D yoo jenne B times C of fakkeenyaatiif isa akkasitti kennamee ta'e A jechuudha. A, B, C otoo akkasitti nuu kennamee ta'e iddoo kanatti immoo D, E, F otoo jedhame nuu kennamee ta'e kana kolomenii kanaatiin gaafa baay'isnu kana ilaala A kana D ittoo baay'isne B kana immoo F ittoo baay'isne C eenyutti baay'isuudhaaf hin danda'amu. Kanaafiyyuu inni seera mataa isaa danda'e qaba. Kanaafiyyuu A fi B walitti baay'isuudhaatiif jechuudha. A fi B walitti baay'isuudhaatiif the column of A jechuudha asirratti column of A jechuudha nambariinsa yookaan immoo kolomaniin kun jechuudha is equals to maal ta'uu qaba rawuu isa kanaa faana wal qixxaachuu qaba rawuu isa kanaa faana jechuudha. Kanaafiyyuu rawuu of B faana wal qixxaachuu qaba. Asirratti garuu nambariisaadha kanan isin jechaa jiru jechuudha. Kun lamaan erga wal qixxaate booda maatriksii sana lama maal gochuu dandeenya jechuudha. A times B walitti baay'isuun ni danda'ama jechuudha. Isa kana akkasiin bartaniifidha. Kana immoo bifa salphaa ta'eetiin maatriksii lama kana yeroo hundaa shamaddanuun xiqqoo ishiin itti ulfaachuu danda'a. Kanaafiyyuu maal gootu maatriksii lama gaafa walitti baay'isan jechuudha. Fakkeenyaaf A times B kan jedhu kana walitti baay'isuu barbaaddu ta'e ni danda'ama moo hin danda'amu isa jedhu gargar baasuudhaatiif jechuudha. Let's say the matrix A ni 3 by 2 haa ta'uti. Matrix A jechuudha. Matrix B ni immoo this 2 by 4 haa ta'uti iddoo kanatti 2 by 4 haa ta'uti. Sana booda A times B ni danda'amu hin danda'amu kan jedhu laaluudhaatiif maal goona? Finni asitti barreeffanna. A irratti inni jalqabaa kun A dha miti kan A kanan barreeffanna 3 times 2 sana booda kan B immoo taasisnee barreessina 2 times 4 2 times 4. Maal ta'uu qaba? Inni keessaa kun wal qixxaachuu qaba. Warri keessatti aananii barreeffaman kun wal qixxaachuu qaba. Asirratti lama baay'isuun lama qixxeetaan lama ta'a miti kanaafiyyuu A times B hojjechuun ni danda'ama jechuudha. If it is A is 3 by 2 and B is 2 by 4. Sana booda erga akkasitti baay'isnee booda baay'isuun erga danda'ame A times B kuni immoo maatriksii saayizii meeqaa ta'a? Isa jedhuudhaaf immoo warra alaarra jiru kana lamaan ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu saayiziin isaa maal ta'a? 3 by 4 ta'a jechuudha. 3 by 4. Mee amma immoo asirratti isin agarsiisu B times A kunoo ni danda'amaa wayi kan jedhu. Isaas immoo argachuudhaatiif B kanarra kan jiru saayizii isaa barreessina 2 times 4. Akkasuma immoo kan A's akkasumatti barreessina 3 times 2. Amma asirratti ilaala warri keessaa kun maal ta'aniiru waliin qixxaanne. Kanaafiyyuu A times B asirratti maal gochuu dandeenya jechuudha? Argachuu dandeenya jechuudha. Yoo maal ta'e yoo A 3 by 2 ta'e B immoo 2 by 4 yoo ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana akkasiin qabattanan barbaada jechuudha. Iddoo kanatti ibsisaa maal jedha? Observe that if A is an M by N matrix and B is S by T matrix, then AB is defined only. Kan inni defined ta'uu danda'u kan immoo A times B jira kan nuti jennu jechuudha. When N is equals to what? S yoo ta'e qofaadha jedhe. Ilaala warri keessaa lamaan yoo isaan wal qixxaatanii jechuudha. Akkuma namatti isinii kaasa. And the product will be M by T matrix. Isaanii maal ta'uun isin jedhe warra ala lamaan ta'uun isin jedhe jechuudha. Kanaafiyyuu kana shamadaduu keessan irra akkasinitti hime kanatti bifa salphaa ta'etti qabachuu dandeessu jechuudha. That is the product of A and B is defined only when the number of columns of the first matrix inni jalqabaa jechuudha. A is equal to the number of rows of the second matrix. In this case we say that the two matrices are compatible matrix. Jechuu dandeenya for matrix multiplication compatible dha yookaan immoo mijataadha walitti baay'isuudhaatiif jechuun ni danda'ama jechuun ni danda'ama. Inni kan biraan maadha gara gadiittis ni ilaalla garuu A plus B ni qixxeetaa maal jedhaneera kana dura B plus A jedhaneera.
Akkasuma A plus amma fakkeenyaatiif A ni lakkoofsa wayii yoo ta'e A times B jechuun B times A faana wal qixaadha kana beektu. Garuu maatriksii keessatti A times B is different from what? B times A. Unless A and B are equal. Equal yoo ta'u baatanii irratti hin kanafe yookaan immoo if B is an inverse of A yookaan immoo A is an inverse of B yoo ta'u irraati baate kun lamaan wal qixa miti jechuudha. Isa kana almost kuni iddootti inni wal qixa ta'uu jira, iddootti inni wal qixa hin taane jira. Garuu immoo yeroo hundaa wal qixaadha jennee fudhachuun irra hin jiraatu jechuudha. Kanaafuu almost they are not equal jennee bukkee darbuu dandeenya jechuudha ammaaf. Mee fakkeenyaatiin sirriitti agarsiisu iddoo kanatti. Determine for each A, B, for each of the following no jedha. Asirratti tokko tokko isaaniitiif maal godhee A times B barbaaduu no jedha asirratti jechuudha. A times what? B. Asirratti gaa inni jalqabaa kuni raawunsaa amma fakkeenyaaf saayizii isaa ta'uu barreeffame jechuudha. 1 2 no jedha iddoo kanatti. 1 2 gaafa jedhu saayiziin isaa meeqadha jechuudha. Raawuu tokko qaba, kolomanii immoo lama qaba waan ta'eef 1 by 2. B'n kunoo meeqadha? Raawuu lama qaba, kolomanii immoo tokko qaba 2 by 1 ta'a jedha. Sana booda gaa amma kuni A times B'n kun jiraachuu fi jiraachuu dhabuusaa beekuudhaatiif maal goona jenneerra jalqaba irratti saayizii isa kanaaf saayizii A fi saayizii B wal duraa duubaatti nan barreeffadha jechuudha. Isa cheek gochuufidha malee qormaata irratti akka kanaatti wanti hin gootan hin barreessitan. A times B'n kun jiraachuuf jiraachuu dhabuusaa maal gootanii cheek gootu A times 2 jettaniiti kan A barreeffatanii kan B immoo 2 times 1. Sana booda isheen keessaa kun maal ta'uu qabdi? Wal qixxaachuu qabdi. Warri walitti aanan lama jechuudha. Kana booda wal qixxaataniiru. Kan nuti argannu maadha? Isa alarra jiru kana ta'uu qaba. 1 by 1 ta'uu qaba. So yeroo walitti baay'isnee kan hojjetan jechuudha dirqama 1 by 1 ta'uu qaba jechuudha. Dirqama. Kasi hin dhufne taanaan dogoggorreera jechuudha wanta ta'e. Kanaaf iyyuu gaafa walitti baay'isnu 1 2 goone times 3 4. Sana booda maal goonanneerra? Raawuu isa jalqaba irra jiru raawuu isa jalqaba irra jiru jechuudha. Maalitiin baay'isnan irra kolomanii isa jalqaba irra jiruutiin kolomanii hunda isaatiin baay'isnan asirratti kolomanii tokko malee waan hin qabne taatiif raawuu kan kolomanii kanaatiin baay'isne walitti da'uudha jechuudha. Kana jechuun 1 times 3 1 times 3 plus 2 times 4 goona jechuudha. 2 times 4 is equals to 1 times 3 that is 3 plus 2 times 4 that is 8 is equals to 11 ta'a jechuudha inni kun. Dhala asirratti maal jennee ture 1 by 1 argannaan 11 1 by 1 immoo 1 by 1 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu finne irraa jechuudha iddoo kanatti. Yoo barbaadan maatriksii jettanii bifa kanaatiin kaa'uu dandeenya. That's 1 by 1. Inni kan biraan B irra kan jiru immoo isin ta'a agarsiisu. B irra kan jiru. B irra kan jiru laala A'n asitti that is 2 by 1 dha. 2 by 1. Saayidiin isaa jechuudha. Kun immoo maadha? 1 by 2 dha kun immoo jechuudha. Raawuu tokko qaba. Kolomanii immoo lama qaba. Sana booda A times B jiraachuudhaatii fi maal ta'uu qaba jenneerra yeroo A times B goonee saayizii isaanii wal xaansanii barreessanii jira 2 by 1 and 1 by 2. Warri keessaa maal ta'uu qabu isin wal fakkaachuu qabu isin jedha. Tartiiba isaaniitiin kan nuti barreessu. A dha miti asitti A kan A jalqaba barreessina B dha miti kan B immoo xaansanii barreessina. Sana booda warri wal xaanu wal qixxaachuu qaba. Kanaaf asirratti 1 by 1 wal qixxaateera. Saayiziin kanaafiyyuu walitti baay'isuu dandeenya jechuudha. Gaafa barbaanne kaan immoo saayiziin isaa maal ta'uu qaban isin jedhe isa alarra jiru kana ta'uu qaba jedhe. Kana jechuun 2 by 2 maatriksii argachuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu asitti A times B gaafa barbaan 2 by 2 matrix dhufuu baannaan dogoggorreera jechuudha. Kanaaf iyyuu A'n maalanneera that is 1 2 B'n immoo maalanneera 3 4 is equals to. Amma gaa maal goona jenneera gaafa maatriksii walitti baay'isnu raawuu isa jalqaba kolomanii isa tokko tokko isaatiin baay'isnaan isa lammaffaarra jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti tokko kana qofaa jira kolomanii isaatiin baay'isnaa tokko times 3 3. Eessatti barreessina isin jedhe asirraati raawuu tokkoffaarratti fudhanne raawuu tokkoffaarratti asirraa kolomanii meeqaffaarraa fudhanne kolomanii tokkoffaa. Kanaafuu raawuu tokkoffaa kolomanii tokkoffaarratti barreessina. Itti aansanii immoo maal goona ammas raawuudhuma kana jechuudha kolomanii hunda isaatiin baay'isna waan jenneedhaaf tokko kun dhufee kanaatiin isin baay'ataa jechuudha. Kolomanii isa lammaffaatiin. Eessatti immoo barreessina. Asii raawuu tokkoffaarraa fudhanne asii immoo kolomanii lammaffaa. Kanaafuu asitti gaafa dhumnu raawuu tokkoffaa kolomanii lammaffaarratti barreessina. 1 times 4 that is 4 kolomanii raawuu tokkoffaa kolomanii lammaffaarra dhufne jechuudha. Kan biraa hafeeraa asitti kolomanii biraa hin jiru. Kanaafuu kan biraatti dabarra. Raawuu isa lammaffaatti dabarra. 2 jenneeti kun raawuu kana kolomanii tokko tokko maatriksii isa lammaffaatiin baay'isna. Kanaafuu 2 times 3 that is 6. Eessatti barreessina. Raawuu lammaffaarraa fudhanne asitti asirraa immoo kolomanii tokkoffaarra. Raawuu lammaffaa kolomanii tokkoffaa jechuudha. Iddoo kana jechuudha. Inni kan biraan ammas raawuu kana raawuu lammaffaarra kan jiru kana jechuudha. Kolomanii hafe sanaatiin baay'isna jechuudha. 2 times 4 eessatti barreessina asii raawuu lammaffaa asiis kolomanii lammaffaa. Kanaafiyyuu raawuu lammaffaa kolomanii lammaffaa irratti barreessina 8 ta'a jechuudha iddoon kun. Kanaafiyyuu A times B immoo asitti 3 4 6 8 ta'ee jechuudha.
bifa kanaatiin hojjennaa jechuudha. Inni kan biraan siirra kan jiru kitaaba keessan irratti ilaala. Diirra kan jiru immoo siniif hojjetu. Diirra kan jiru. Diirra kan jiru kun laala. Asitti kuni 2x2 maatriksiidha. 2x2 maatriks. Kun immoo meeqadha? Raawunsa lamadha. 2x meeqadha? 3dha. 2x3 maatriksiidha jechuudha. Kolomaniin isaa immoo sadiidha waan ta'eef. Sana booda egaa erga keessatti barreeffannee booda warri keessaa kun maal ta'uu qabu sin jedhee wal qixxaachuu qabu. Kunis lamadha. Kunis lama wal qixxaateera. A times B'dha waan ta'eef. Sana booda kan nuti argannu maal ta'uu qaban sin jedhee warra alaarra jiru kana jechuudha. Meeqa ta'uu qaba? 2 times 3 ta'uu qaba. 2x3 ta'uu qaba jechuudha kan nuti argannu. Asirratti ilaala 2x2 argachuu qabna 2x2 argannee ture. Asirratti immoo 2x3 argachuu qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu gaamma diirra kan jiru kana gaafa walitti baay'isnu maal goona jechuudha? D A times B jechuun is equals to 1 3 2 7 times 0 1 negative 2 4 9 3. Kanammoo walitti baay'isna jechuudha. Kana gaafa walitti baay'isnu raawuu isa jalqaba kolomanii isa lammaffaa maatriksii isa lammaffaatiin maal goonanne tokko tokko kolomanii isaatiin baay'isnaanne. Sana booda isaanii immoo walitti daanaa. Kanaaf iddoo kanatti egaa tokko sadii kana raawuu isa jalqabaa kana jechuudha. Kolomanii kanaanis baay'isna jechuudha. Eessatti akka barreessinu immoo asirraa raawuu meeqaffaarratti fudhanne asirraa immoo kolomanii meeqaffaarratti akka fudhanne barbaannaa jechuudha. Asirraa gaamma raawuu jalqabaa kana kolomanii jalqabaatiin baay'isu. Tokko baay'isu 0 ta'a. Ida'uu goonaan sadi baay'isu 4 12. Raawuu tokkoffaa kolomanii tokkoffaa. Raawuu tokkoffaa kolomanii tokkoffaarraan fudhee waanta. Inni kan biraan raawuu tokkoffaarraa yoo fudhee isa jalqaba ammoo kolomanii lammaffaarraas nan fudhadha jechuudha asitti immoo dhufee. Kanaaf isaan immoo gaafa walitti baay'isnu tokko baay'isu tokko ida'uu sadi baay'isu 9 ta'a jechuudha. Immoo 27 goona jechuudha. Amma sitti aansanii raawuu kana haga kolomaniin kun dhumutti baay'isnaa jechuudha. Isiniif agarra. 1 times negative 2 that is negative 2 plus 3 times 3 9 ta'a jechuudha iddoo kanatti. Amma raawuu kan otoo kolomaniin biraa feerate itti baay'isna ture jechuudha ammas. Jiraa kan biraa hin jiru kanaaf iyyuu dhaabannaa jechuudha. Amma raawuu lammaffaatti dabarraa jechuudha. Raawuu lammaffaatti immoo gaafa dabarru raawuu lammaffaa kanas tokko kolomanii isa maatriksii isa lammaffaa keessa jiruutiin baay'isnaa jechuudha. Kanaaf iyyuu 2 times 0 plus 7 times 4 that is 28. Goonaa jechuudha. Sana booda amma immoo isa kanas kolomanii isa kanaatiin isin baay'isnaa jechuudha. Kanaaf 2 times 1 that is 2 7 times 9 jechuun immoo meeqa ta'a? Kun immoo 63 ta'a jechuudha. 63. Akkasuma immoo gaammas kana isa kanaatiin akkasumatti baay'isnaa 2 times negative 2 that is negative 4 7 times 3 that is 21. Kana arganne jechuudha. Sana booda kana walitti idaanee kaa'uudha jechuudha. Is equals to 0 plus 12 that is 12 1 plus 27 28 negative 2 plus 9 that is 7 0 plus 28 2 plus 63 65 negative 4 plus 21 that is positive 17 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjenna jechuudha. Matrix multiplication gaafa jennu bifa kanaatiin salphistanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Hagas mara wanta ulfaatee si rakkisudha jedhee hin yaadu jechuudha. Inni kan biraan example 3 kitaabuma keessan irraati kan jiru waan fudhadhi kanas siniif haa galu jetan jechuudha. Iddoo kanatti maal jira? Let A is equals to Aij and 3 by 2 matrix yoo ta'e and B is equals to Bij and M by N matrix yoo ta'e. Asirratti A'n kun 3 by 2 matrixiidha saayiziinsa. B'n immoo M by N dha. Find numbers M and N such that A irratti maal nuun jedhe A times B ni maal ta'uu qabaade? Defined ta'uu qabaade. Defined. Kana jechuun maal goona dheeraa ganni kanas keessatti A times B kun jiraachuudhaatiif saayizii A barreeffannaa jalqabarratti 3 by 2 dha. Amma saayizii B barreeffannaa M by N. A by B kun jiraachuudhaatiif maal ta'uu qaba? Inni keessa jiru maal ta'uu qaba neerra? Wal qixxaachuu qaba neerra. So A by B yookaan immoo A times B is defined if M is equals to what? 2. Gatiin M yoo lama ta'e qofaadha jechuudha kan diffantu. Maaliif inni keessa jiru kun diffantu ta'uu qaba waan ta'eef. Gatiin inni kun hamma barbaade yoo ta'e rakkina hin qabu. Inni kun lakkoofsa barbaade yoo ta'e jechuudha. Maaliitiif asirratti kun lama wal qixxaachuu qaba kan nuun jedhu hin jiru. A times B kan nuti argannu kunis 3 by N ta'a jedha malee 3 by N yoo ta'e immoo lakkoofsa barbaade yoo ta'e nuun galchuu jechuudha. Is defined if M is equals to 2 and N is any positive integer. Any positive integer ta'uu danda'a jechuudha. Iddoo kanatti positive integer. Positive integer gaafa jedhu 0 kan dabalanne beektu jedhetanii yaada. Inni kan biraan B irra kan jiru moo alaalla? B irra kan jiru jechuudha. BA
yookaan immoo B times N immoo kan inni defined ta'u yeroo akkamiidhaadha. B times A. B times A irratti immoo maal goona gamma saayizii B jalqaba irratti ni barreeffanna M times N. Itti aansee immoo saayizii A barreeffanna. Saayiziin immoo meeqa 3 by 2. Kanaaf iyyuu A B times A kun jiraachuudhaatiif inni keessaa maal ta'uu qaba? Wal qixxaachuu qaba jechuudha. N is equals to maal ta'uu qaba? 3 ta'uu qaba jechuudha. Is defined if what? If N is equals to 3. N gatiin inni 3 yoo ta'e and M immoo gam isaa latta fedhame ture M is any positive integer. M is any positive integer. Positive integer jechuu dandeenya jechuudha iddoo kanatti. Any positive integer jechuudha iddoo kanatti. Plus V E gaafa jedhu jechuudha. Inni kan biraan C irra kan jiru moo laal. Both A B is and B A are defined non jedha asirratti. Asirratti B A and A B. Amma B A okay wal jala sin jala dabarsee rakkina hin qabu garuu AB and BA are defined. Amma ga A fi B defined ta'uudhaatiif maal ta'uu qabaneera? M is equals to 2 dhaanneera. Akkasuma immoo BA immoo defined ta'uudhaatiif maal taaneera? N is equals to 3 ta'uu qabaneera. Kanaafiyyuu AB and BA are defined if M is equals to 2 and N is equals to 3 yoo ta'e qofaadha jechuudha. 3 yoo ta'e qofaadha jechuudha. Kana akka inni dhufu laaluudhaatiif gatii M fi gatiin M 2 gatiin N immoo 3 haa ta'uti. Kana jechuun B maal ta'e jechuudha? 2 by 3 ta'e jechuudha. Miti iddoo kana gatiin M 2dha gatiin N immoo 3 argatee jechuudha. Sana booda A times B nis maal ta'uu qaba? Defined B times A nis immoo defined ta'uusaa isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Akkasa amma barreessini kanatti jechuudha. Kanaafiyyuu A barreeffannaa jalqabarratti A meeqadha? 3 by 2dha. B immoo meeqadha? 2 by 3dha. Laala inni keessaa maal ta'edha? Wal qixxaateera. Kanaafiyyuu defined ni ta'a jechuudha. Yookaan immoo walitti baay'isuu ni dandeenya jechuudha. Akkasuma B times A immoo laala. B times A irratti saayiziin B meeqadha? 2 by 3 and saayiziin A immoo meeqadha? Iddoo kanatti that is 3 by 2. 3 by 2. Iddoo kanatti immoo 3 by 2 gaafa barreessu laala 3 dha jechuudha lamaan isaa. Kunis wal qixxaateera waan ta'eef B times A immoo defined ta'a jechuudha. Defined ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin defined gochuu dandeenya. Garuu asirratti defined ta'e jechuun A times B fi B times N wal qixxadha jechuu keenya miti. Wanti isinii galuu qabu jechuudha asirratti. Inni kan biraan exercise 3.6 irra kan jiru walitti ilaallu. Exercise 3.6 compute the product AB for each of the following cases jedhe. Asirratti A times B akkanatti compute goonu yookaan immoo akkanatti hojjennu barbaade jechuudha asirratti A times B. Jalqabarratti A times B'n jiraachuu dhabuusaa check gochuun nurra jiraata. Callisnee nama nuu kenname numaatiif jira jennee walitti baay'isuun hin danda'amu jechuudha. A times B'n kun jiraachuudhaatiif jalqaba akkan barreessas ni jirti barreeffatu. Ofii keessanitti check gochuudhaatiif. Sana booda kun meeqadha? That's 1 by 2 dha. Inni kunoo 2 by 1 dha. Sana booda ilaala warri keessaa lama maal ta'an wal qixxaatanii jiru. Kanaafiyyuu A times B gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu 1 2 times 4 3 itti ta'a. Meeqa argachuu qabna neera isa alaar lamaan argachuu qabna. Asirratti tokko 1 by 1 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu rawuu isa maatriksii jalqabaa jiru kolomenii maatriksii lammaffaa jiruutiin wal baay'isna jechuudha. Kanaafiyyuu 1 times 4 that is 4 plus goneeti 2 times 3 6 is equals to 10 ta'a jechuudha. That is 1 by 1 maatriksii ta'e jechuudha. Inni kan biraan kun A yoo ta'e B irra kan jiru immoo A times B gaafa barbaannu jechuudha. Asittis maadha 1 2 times 1 3 dha jechuudha inni kun immoo. Asirrattis kun lamaan wal qixxaachuu danda'utu irra jiraata. Kana jechuun this one is 2 by 1 this one is 1 by 2 dha jechuudha inni kun immoo. Laalaa warri keessaa maal ta'anii wal qixxaatan jiru. Kan nuti argannu maal 2 by 2 maatriksii ta'a jechuudha. Warra alarra jiruuf sana lamaan jechuudha. Akka namas hin jire kanatti. Is equals to inni rawuu maatriksii isa jalqabaarra jiru kolomenii maatriksii lammaffaarra jiru tokko isaatiin baay'isinaan. Kanaafiyyuu rawuun kana inni jalqabaa meeqa tokko. Asitti immoo kolomeniin isa tokko by tokko. Kan biraa wanti walitti daamu jira hin jiru maaliif iddoo kanatti kan biraan qabnu ka. Inni kan biraan ammas rawusa kana kolomenii isaa fiitiin isin baay'ina. 1 times 3. Isatti immoo barreessina rawuu tokkoffaadhaa fudhanne kolomenii lammaffaa. Kanaafiyyuu rawuu tokkoffaa kolomenii lammaffaa irratti dhufnee barreessina jechuudha 3. Iddoo kanattis 2 times 1 2 taate jechuudha 2 times 3 immoo iddoo kan 6 ta'a bifa kanaatiin. Asitti 2 by 2 maatriksii arganne jechuudha. Akkuma jalqabaa 2 by 2 maatriksii argachuu qabna isiniin jedhe sanaa jechuudha. Inni kan biraan C irra kan jiru immoo ilaallu. C irra kan jiru almost ofii keessanitti ilaaluu dandeessu. D irra kan jiru immoo isinitti agarsiisu. D irra kan jiru. Asirratti kun 2 by 2 maatriksiidha. Kunis 2 by 2 maatriksiidha waan ta'eef walitti baay'isuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan
D irra kan jiru kan immoo ilaala. A times B dha kan nuti barbaadaa jirru jechuudha asirratti A times B. A times B kana gaafa barbaadnu asirratti kuni maalidha? That is 2 by 2 matrix dha. Inni kunoo maalidha? 2 by 3 matrix dha. Rawu lama qaba, koloomini immoo 3 qaba. Asirratti A times B kun ni jira moo hin jiru? Ni jira. Sababiin isaa maal warri keessaa lama maal ta'an wal qixxaate. Kana jechuun the column of A is equals to the row of B wajjiniitiin wal qixxaatedha jechuudha. Kana jechuun walitti baay'isuu dandeenya jechuudha. So gaafa kana walitti baay'isnu A irra kan jiran ni barreeffanna 1 2 3 1. B irra kan jiranis akkasuma jechuudha. 1 0 negative 2 2 3 1. Edda akkasitti barreeffannee booda rawu maatriksii jalqaba irra kan jiru koloomanii maatriksii lammaffaa irra jiru tokko tokko isaaniitiin baay'isna. Hunda isaaniitiin kanaanis jechuudha. Sana booda rawu kanaatiin gaafa baay'isnu 1 times 1 that is 1 plus 2 times 2 4 isaanii walitti daana jechuudha. Rawu kanaa fi koloomanii kana irra kan jiran. Amma immoo rawu kanaa fi koloomanii isa kana irra kan jiru walitti baay'isna. 1 times 0 0 plus 2 times 3 that is 6. Amma immoo rawu kana koloomanii kanaatiin baay'isna. Eessatti immoo barreeffannanne rawu kana irratti koloomanii immoo iddoodhaan nuti barreeffna. Kanaafuu rawu tokkoffaarra jirra koloomanii isaa immoo dhannee tokkoffaarratti lammaffaarratti sadaffaarratti. Kanaan inni baas tokkoffaarratti kanaan inni baas lammaffaarratti kanaan inni baas immoo sadaffaarratti jechuudha. Kanaafuu 1 times negative 2 that is negative 2 plus 2 times 1 that is 2 ta'a jechuudha. Amma immoo rawu isa lammaffaarratti dabarra jechuudha. Maaliif asirratti koloomaniin bira hin jiru waan ta'eef. Rawu isa lammaffaarratti gaafa jalqabu dabarru rawu lammaffaarratti baay'isaa rawu lammaffaa koloomanii tokkoffaa. Eessatti barreessina rawu lammaffaa koloomanii tokkoffaati. Kanaafuu 3 times 1 that is 3 plus. Iddoo kanatti immoo kun meeqadha ture? That is 1. 1 times 2 that is 2 ta'a jechuudha. Sana booda amma immoo rawu kana koloomanii isaa kan biraatiin baay'isna jechuudha. 3 times 0 that is 0 plus 1 times 3 that is 3. Amma immoo rawu kana koloomanii isaa feetiin baay'isna jechuudha. 3 times negative 2 that is negative 6. 1 times 1 that is 1 ta'a jechuudha. Sana booda kana walitti idaane kaa'uudha jechuudha. Sana booda 1 plus 1 4 that is 5. This one is also 5. This one is 6. This one is 3. This one is 0. This one is negative 5. Sana booda gaafa walitti baay'isnu kana arganna jechuudha. Kana bifa kanaatiin multiplication bifa kanaatiin hojjechuu dandeessu. Inni kan biraa property of multiplication of matrix kan jiru walitti ilaallu. Kana jechuun amala multiplication of matrix yookaan immoo matrixiitti gaafa baay'isnu jechuudha. Let A is equals to Aij m by n matrix yoo ta'e then A is said to be square matrix kan nuti jennu jechuudha. Square matrix. Most kitaaba isa durii irratti yookaan immoo new calculation irratti too argatanii ilaaltanii jechuudha. Maadha types of matrix jedhee jechuudha. Typii gara akkas 10 kan ta'u isinii kaa'eera achirratti jechuudha. Almost isa deemtanii ilaaluu dandeessu. Garuu maadha asirratti square matrix kan nuti jennu jechuudha. Isa keessa ture jechuudha. If the number of rows and the number of columns A are equal yookaan immoo asirratti M fi N kun yoo wal qixxaate jechuudha. Then the matrix A is called the square matrix jennaan. Square matrix. Rawunsaaf kolominiinsaa wal qixxaate square matrix jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf asitti ilaala. A irra kan jiru kana ilaala. Rawunsaas lamadha. Kolominiinsaas lama. Kanaafuu this one is what? Square matrix. Kanas ilaala. Rawunsaas lamadha. Kolominiinsaas lama. This is square matrix. A kana asitti ilaala. Rawunsaa lama. Kolominiinsaas lama. Square matrix. Garuu asitti toruftanii rawunsaa lamadha. Kolominiinsa garuu sadiidha. Kanaafuu it is not square matrix miti jechuudha kun immoo. It is not square matrix. Square matrix miti jechuudha kun immoo. Kanaaf fakkeenya bifa kanaatiin laaluu ni dandeessu. Kanaafuu rawunsaaf kolominiinsa yoo wal qixxaate then it is square matrix. Fakkeenyaatti iddoo kanatti isinii kaasa jechuudha. Fakkeenyi kan biraa example 3 by 3 ta'uu danda'a. M fi N lakkoofsa barbaadan ta'an garuu wal qixxaatan yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf asitti ilaala 0 1 2 4 1 2 5 6 7 ta'uu hin jedhe jechuudha. That is 3 by 3 matrix. 3 by 3 matrix jechuudha. Akkuma immoo 4 by 4 matrix ni jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf 1 2 4 5 7 8 9 10 11 9 7 8 3 0 1 0 ta'uu hin jedhe jechuudha. 4 by 4 matrix dha. Rawuu meeqa qaba? Tokko lama sadi afur. Kolominiin tokko lama sadi afur. Kanaafiyyuu it is 4 by 4 matrix dha. Gatiin M's ta'e gatiin N wal qixxaateera waan ta'eef it is square matrix jechuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan definition 3.8 irra kan jiru maadha. The square matrix ordered N. Amma gaa square matrix gaafa ta'u jechuudha. Ordered N jennee kaa'uu dandeenya asirratti. Amma saayizii matrix kamiyyuu gaafa kaa'aa ture kam ture? M times M by N ture yookaan immoo lakkoofsa lamaati. If it is square matrix yoo ta'e jechuudha.
ordered n jennee kaa'uu dandeenya. Ordered jechuun size of n jennee jechuudha. Kana jechuun size of n jedhamee nuu kenname taanaan that is square matrix kan ta'e beekuu qabna jechuudha. Square matrix kan ta'e beekuu qabna jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? Definition 3.8 irratti the square matrix of order n nuun jedha asirratti. Order n gatii nuun jedhu qofa square matrix kan ta'e beekuu qabna jechuudha. Of defined by in yoo jedhe that is identity matrix jechuun dandeenya gaafa dubbifnu. Is equals to 1 0 0 0 0 akka kanaatti kennee jechuudha. Yoo iddoo kanatti akka kanaatti warri kallattii kanarra jiran tokko qofaa hawwatan where one on the main diagonal. Asirratti diagonalii kan jiru hin beektu waan ta'eef garagariitti isinitti agarsiisa immoo. And zero otherwise is called identity matrix for multiplication. Asirratti maatriksiin kamiyyuu jechuudha. Diagonal jechuun fakkeenyaatiif square matrix ta'e nuun jedhera. Square matrix ta'e jechuun fakkeenyaatiif lakkoofsa akka kanaatti mee kana isin ta'a agarsiisu. Wanta square ta'e tokko akka kanaatti erga sararree booda jechuudha. Diagonal kan jennu ishiin kun akka kanaatti. Ishii kanarra kan jiran qofaa tokko ta'anii warri kaan garuu zero yoo ta'an then it is identity matrix jennaan jechuudha isaati. Identity matrix. Asirratti kun maal n by n matrix ta'e jechuudha. Matrix as keessa jiru kuraati ilaala iddoo kana qofaadha tokko kan ta'e jechuudha. Akka kanaatti kan deeman qofadha. Jajallachuun qabu diagonal ta'uu qaba jechuudha. Akkuma square yookaan immoo table square yookaan immoo square wayii gaafa kaasnu jechuudha. Bifa kanaatiin diagonal akka kanatti gaafa turu. Diagonal gaafa jennu isa kanan ta'u matrix keessa isni kun hin jiru. Akka kanatti ta'uu hin taane bitaa from the top left to the bottom right. Gaafa sararamu jechuudha. Main diagonal kan jennu matrix keessa. Inni qofti tokko ta'e elementiin inni kan yookaan immoo interiin inni kan yoo zero ta'e that matrix is identity matrix jennaan jechuudha for multiplication. Then that is for any matrix A. Matrix A kamiitiif yoo jedha of order n A times in. Matrix A square matrix kan ta'e jechuudha. Orderiin isaa n kan ta'e wayi yoo finne identity matrix of the same order itti yoo baay'isne jechuudha. Orderiin isaa wal qixa kan ta'e orderiin isaa n kan ta'etti matrixiidhuma A arganna deebisne jechuudha. Akkasuma immoo in times matrix A dhaatis immoo yoo baay'isne jechuudha. Yookaan immoo identity matrix with order n kana matrix A with order n dhaati yoo baay'isne matrix A dhuma arganna jechuudha. That is identity multiplication isa jennu sana jechuudha karaa biraati. Multiplication identity. Fakkeenyaaf tokko lakkoofsa kamitti yoo baay'isne tokkuma akka nuu kennu sana as keessatti immoo identity matrix lakkoofsa matrix kamitti yoo baay'isne matrixichuma nuu kenna jechuudha deebiseeti. Fakkeenyaatiif asitti isinitti agarsiisu example. Iddoo kanatti let's say the matrix I 2 by 2 matrix yaa fudhadhuuti iddoo kanatti jechuudha. Maasiniin jedhee dhagama matrixiin identity matrix kan jedhamu diagonal irratti kan fi warra kan maal zero dhaan dheera. Kanaaf iyyuu diagonal kan jedhu tokko irraati iddoo kanaa jechuudha tokko ta'uu qaba. Iddoon kun zero ta'a, iddoon kun zero, iddoon kun tokko ta'a jechuudha. That is 2 by 2 matrix with identity matrix dha. 2 by 2 matrix. And matrix n wayii immoo akka kanaatti nuu kennameeraan 2 3 4 1. Sana booda identity matrix kana jechuudha I2 times A gaafa goonu yookaan immoo A times I2 gaafa goonu jechuudha. Kun maal 2 by 2 matrix dha. Kunis 2 by 2 matrix dha. Sana booda A times I2 gaafa jennu jechuudha. Matrixiin kun lama walitti baay'isuu dandeenya maaliif warri keessaa lama wal qixxaateera waan ta'eef jechuudha. Sana booda kana walitti baay'isuudhaatiif 1 0 0 1 times 2 3 4 1. Qixxeetaa maal ta'uu qaba? A ta'uu qabaanneera. Kanaaf walitti baay'isnee ilaalla. Rawu kana kolomini kanaatiin baay'isnee walitti dhaan. Kanaaf 1 times 2 2 0 plus 0 times 4 times 3 iddoo kanatti 0. Akkasuma immoo kanas kanaatiin isin baay'isnee rawu tokkicha kolomini hundaatiin baay'isnaa waan ta'eef 1 times 3 that is 3 iddoo kanatti barreessina 0 times 1 plus 0. Iddoo kanatti immoo 0 1 kana 2 4 dhaatiin baay'isna 0 times 2 that is 0 plus 1 times 4 that is 4. Iddoo kanatti immoo gaafa dhufnu isa kana rawu isa kana jechuudha kolomini isa kanaatiin baay'isna jechuudha. Kanaaf 0 times 3 0 plus 1 times 1 that is 1 is equals to maal ta'a jechuudha iddoo kanatti gaafa kana gaafa walitti daanu jechuudha 2 plus 0 that is 2 3 plus 0 that is 3 0 plus 4 that is 4 0 plus 1 that is 1. Laala asirratti A keenya deebisee faana wal qixxaateera jechuudha. Kanaaf iyyuu identity matrix jechuudha. Matrixii kamitti yoo baay'isne deebisnee maal arganna? Matrix jechuma arganna jechuudha. Akkasuma immoo I2 times identity
yookaan immoo identity matrix with order 2 is times 8 yoo jenne bifuma kanaadha kan nuti argan. Sorry iddoo kanatti maalan godhatan ture? Kana wal jala dabarsitan ture. Iddoo kanatti kun akkam ta'uu qaba ture? Iddoo kanatti kuni matrix identity 2 times A ture iddoon kun immoo kam ta'uu jira A times identity matrix 2. Bifa kanaatiin yoo baay'ine kanuma argannaa jechuudha. Kana jechuun 2 3 4 1 times 0 or no 1 0 0 1. Kanas yoo baay'isne sanuma argannaa jechuudha. Kana jechuun kana saffisaatiin isiniif baay'isu 2 3 kana 1 0 dhaatiin baay'isna 2 times 1 that is 2 2 3 plus 0 immoo 0 ta'a. Innaa walitti hidhaan 2 argannaa jechuudha. Akkasuma immoo 2 times 0 0 argannaa 3 times 1 that is 1 no 3. Akkasuma 4 times 1 that is 4 4 plus 1 times 0 that is 0 4. Akkasuma immoo kanaatiin gaafa baay'isnu immoo waan argannaa jechuudha maratti. Asirratti jijjiirama hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu maatriksii kamiyyuu identity maatriksiidhaati yoo baay'isne we will get the matrix itself. Matrix jechuun mataan masaa deebisnee argannaa jechuudha. Inni kan biraan properties of matrix of multiplication keessatti gaama jalqabarratti isin kaasisan ture. Property jechuun laaliin garuu maal laalee ture? That is identity maatriksiidhaa fi square maatriksii kan jedhu walitti ilaallee jechuudha. So let A, B, and C be matrices in real number, and K is an element of real number. Assume that the indicated operations on matrices are defined, then A into B plus C gaafa goonu jechuudha. Asirratti irra raabsuu dandeenya. That is distributive property qabaachuu danda'a jechuudha. Multiplication of matrices is left distributed over what? Over addition. A times B plus A times C gochuu dandeenya. Akkasuma immoo A plus B gaafa ta'u immoo times C yoo ta'e jechuudha. A kana C dhaatiin B kanatti immoo C dhaatiin baay'isna. Tartiiba isaa eegnee garuu jechuudha. Dukni yoo maal multiplication of matrices is right distributive over addition. Inni kan biraan A into B times C. Jalqabarratti B C walitti baay'isne A yoo itti baay'isne yookaan immoo A fi B walitti baay'isne C yoo itti baay'isne garuu tartiiba isaa eeggachuu qabanne kun. That is multiplication of matrices is associative dha jechuudha. Bakka wal jijjiirraa hammattuu isa jennu sana jechuudha. Bakka wal jijjiirraa bakka osoo hin taane kan hammattuuti inni kun siniif agaruu asirratti. Inni kan biraan K times AB yoo goone yoo barbaanne K kana Aatti qofa baay'isne jalqaba sana booda immoo B'tti yoo baay'isne rakkina hin qabu jechuudha. Yookaan immoo K kana B qofatti baay'isne sana booda immoo A faana walitti baay'isne rakkina hin qabu jechuudha. If 0 is a 0 matrix. 0 ni 0 matrix yoo ta'e jedha. 0 matrix jechuun maal jechuu akka ta'e viidiyoo darbee irratti video darbee irratti walitti ilaallee ture. So zero matrix of appropriate size. Zero matrix jechuun interiin hundi isaa yoo maal ta'e hin jireera zero yoo ta'e dhaanneera. Fakkeenyaaf zero matrix jechuun interiin hundi yoo zero ta'e jechuudha. So if zero is a zero matrix of appropriate size kan qabu jechuudha. 0 times matrix A yoo goone we will get zero matrix. Zero matrix kan nuti argannu jechuudha. Matrixii kamiyyuu zero matrixiidhaati yoo baay'isne maal arganna? Zero matrixiidha kan nuti argannu jechuudha. Zero matrixiidha kan nuti argannu jechuudha. Isa kanadha. Inni kan biraan from your knowledge in the set of real numbers. Seetii yookaan immoo tuuta lakkoofsota real number keessatti jechuudha. Maal beektu? If A and B are real numbers, A fi B real number yoo ta'an jechuudha. Such that A times B is equals to 0 kan jedhu beekna ture. A times B ni qixxeetaa 0 dha kan jedhu beekna. Then either A is equals to 0 or B is equals to 0. A times B ni qixxeetaa 0 taanaan jechuudha. Yookaan A to 0 dha yookaan immoo B to 0 dha jettanii beekna kana. Kana taanaan jechuudha. Yookaan lamaan isaa 0 ta'uu danda'u yookaan immoo tokko isaa qofti 0 taanaan 0 ta'uu danda'u ture. Maal keessatti? The set of real number keessatti jechuudha. 0 product rule dha. If inni kan biraa immoo maadha? If A, B and C are real numbers such that A times B is equals to A times C yoo ta'e asirratti FB walitti baay'iste FC walitti baay'iste yoo wal qixxaate asirratti hirkas taanaan A is equals to A dha miti dirqama. Different from 0 ta'e jechuudha. A ni B'n qixxeetaa maal ta'uu qabaadha? C ta'uu qabaadha. Garuu seerinni kun maatriksii irratti hin hojjetu salphaadhumatti jechuudha. That is the cancellation of multiplication works on the set of real numbers dha. Multiplication inni kun garuu asirratti maadha? That do not work on what? On the multiplication of matrices. Matrix irratti garuu hin hojjetu. However, these properties are not true for multiplication of matrices in general, as it can be seen in the following example. Example kanarratti isinitti agarsiisu akka inni hin hojjenne jechuudha. Mee ammoo egaa example kanaatiin isinitti agarsiisu
if A is equals to 1, 2, 2, 1, 2, jedhanii kenna mara B ni makkanaatiin kenna then find A and B no A times B no jedhe asirratti A times B kan argachuudhaatiif jalqaba A ni barreeffanna that is 1, 2, 1, 2 times B keenya immoo negative 2 times negative 1 negative 2 times 1 asirratti garuu maal gochuu qabdu jalqaba irratti A times B kun jira moo hin jiru kan jiru beekuu qabda. Asirratti kun mala 2 by 2 matrixidha. Kunis 2 by 2 matrixidha. As keessatti inni keessaa wal qixxaateedha waan ta'eef that the matrix A times B existidha jechuudha. Yookaan immoo ni jiraata jechuudha. Kan nuti argannu maala isa alaarra jiru kanadha. 2 times 2 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu kana gaafa walitti baay'isnu asirratti egaa rawu isa A irra jiru kana jechuudha. Kolomenii isa B irra jiru tokko tokko kolomenii isaatiin baay'isnaan sana booda kolomenii warra tokko irra jiran immoo walitti daanan. Kanaafiyyuu isa kana kanaatiin baay'isnaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf viidiyoo tokko tokko irratti akkasitti hojjechuu danda'u yookaan immoo kitaaba isa durii yoo dubbistanii akkasitti kaa'uu danda'a. 1 2 times jedhee asii immoo isa kana jechuudha. Negative positive 2. Isheen kun positive kun asitti positive 2 times 1 negative 1 dha jechuudha. Isheen kun akkasitti kaa'ee sana booda asitti immoo dhufee 1 2 kana asitti barreessee booda sana booda immoo isa kana asitti dhufee barreessa. That's negative 2 1. Bifa kanaatiin kitaabonni barreessan jiraachuu danda'u yookaan immoo kitaaba isa durii irra olaatan jechuudha. Akkasuma immoo asitti dhufnee ammas isa jalaa kana jechuudha. That is 1 2 times meeqaatiin 2 negative 1 2 negative 1. Ammoo ammas rawuu lammaffaa irratti baay'isaa jirra. Rawuu lammaffaa eenyuutiin baay'isna ammoo kolomenii lammaffaati. Eessatti barreessina? Rawuu lammaffaa kolomenii lammaffaa dhufnee asitti barreessan jechuudha. 1 2 sorry iddoo kanatti koomaan hin barbaachisu maatriksii keessatti. Sana booda times negative 2 1. Rawuu lammaffaatiin jechuudha. Sana booda egaa kana gaafa walitti baay'isnu ilaala. Kana corresponding elements isaatiin baay'isna. 1 times 2 that is 2 plus gooneeti 2 times negative 1 that is negative 2 ta'a jechuudha iddoo kanatti. Kanas akkuma kanaatti baay'isna jechuudha. 1 times 2 that is 2 iddoo kanatti immoo 2 times negative 1 that is negative 2 minus ta'a jechuudha plus kan ture. Iddoo kanattis ilaala 1 times negative 2 that is negative 2 2 times 1 that is plus 2 ta'a jechuudha kun immoo 1 times negative 2 plus 2 times 2 that is 2. Sana booda garaadha kana iddoo kanatti isiniif barreessuuti negative 2 minus 2 that is 0 2 minus 2 that is 0 negative 2 plus 0 no negative 2 plus 2 that is 0 negative 2 plus 2 that is 0 asirratti gaamalaala. Kun egaa asirratti A times B keenya kun maal nu kennera 0 matrix nu kennera jechuudha. Iddoo kanatti garuu laala gamma matrix A nis ta'e matrix B nis maala it is different from 0 dha. Yookaan immoo 0 matrix miti jechuudha. Garuu asitti maal jennee ture real number system keessatti A times B is equals to 0 ta'e either A is equals to B or B is equals to what? B ta'uu qabaanneera. Garuu asirratti maatriksii keessatti seeronni kun maal ta'uuneera hin hojjetu jenneera jechuudha. Hin hojjetu jenneera jechuudha. Kanaafiyyuu inni kan biraan immoo A times B is equals to A times C yoo ta'e then B is equals to C ta'uu qabaadha if A is different from 0 yoo ta'e. Seeronni kunis maatriksii keessatti hin hojjetu. Seeronni kunis maatriksii keessatti hin hojjetu. Meeddoo kan isinitti agarsiisu. First find A. A nu kenna bira B nu kenna bira C nu kenna bira. First find A and A times B akkasuma immoo A times C dha kan nuti barbaadne jedhamne jechuudha. Then find both A times B and A times C. Kophaa kophaatti barbaadne ilaallu asitti. Asirratti jechuudha. Sana booda A times B gaafa barbaadnu jechuun 1 2 2 4 times 1 1 2 3 iddoo kanatti jechuudha. Sana booda iddoo kanatti kana deeggarsi barreeffannee booda akka sanamma asitti hojjedhe kanatti isiniin barreessu kan. Oo barbaadnu ofii keessanii akkasitti barreeffachuu dandeessu isin. So kana gaafa walitti baay'isnu 1 times rawuu tokkoffaadha kan jiru kana kolomenii lammaffaarratti kan jiruutiin baay'isnaa jechuudha. So kana gaafa baay'isnu 1 times 1 that is 1 plus 2 times 2 that is 4 iddoo kanatti jechuudha. Rawuu isa kana kolomenii isa kanaatiin. Itti aansanii immoo rawuudhuma isa kana kolomenii isa hafeetiin baay'isnaa jechuudha. 1 times 1 that is 1 1 times no 2 times 3 that is 6. Akkasuma immoo amma kolomenii kan biraan jiru miti kanaatiin hin cufnaa jechuudha iddoo kanatti. Iddoo cufnee booda rawuun kan biraa yoo jiraate finna irratti barreessinaa jechuudha. Rawuu lammaffaa kolomenii jalqabaati. 2 times 1 that is 2 4 times 2 that is 8. Inni kan biraan 2 4 1 3. Kana booda 2 times 1 that is 2 plus 4 times 3 that is 12 ta'a jechuudha. Is equals to kun immoo maal ta'a jira 1 plus 1 that is 5 2 plus 8 that is 10 1 plus 6 that is 7 2 plus 12 that is 14. Kun immoo kana ta'a jechuudha iddoo kanatti akka kanatti. Kana booda erga kana arganne booda amma immoo A times C immoo barbaadu iddoo kanatti A times C.
A times C barbaaduudhaaf immoo jalqaba irratti A 2 to 4 sana booda times -1 3 4 kana amma akkasitti baay'isna. Kana baay'isuudhaaf immoo raawusa jalqaba kolomniisa jalqabaatiin baay'isna. Kanaafiyyuu 1 times -1 that is -1 2 times 3 taate jechuudha plus 6. Akkasuma immoo ammas raawudhuma kana kolomniisa hafeetiin baay'isna jechuudha. 1 times -1 that is -1 2 times 4 that is 8. Akkasuma immoo laala iddoo kanattis raawuu kana kolomniin hafee waan hin jiruudhaaf inni dhaabataa jechuudha. Asitti ni cufna. Sana booda 2 times ammoo raawusa kana kolomnii tokko tokko isaatiin baay'isna. 2 times -1 that is -2 iddoo kanatti 4 baay'isu 2 goona 4 baay'isu 3 goona that is 12. Ammas immoo maal goona 2 times -1 that is -2 plus 4 times 4 that is 16. Kana bifa kanaatiin baay'isna jechuudha. Kana gaafa akkasitti baay'isnu -1 plus 6 that is +5 -1 plus 8 that is +7 -2 plus 12 that is 10 -2 plus 16 that is +14 ta'a jechuudha. Amma gaa asirratti ilaala. Asirratti ilaala. Seerichatti dhufuufidha amma. A times B ni qixxeeta A times C ta'eera. Ilaala iddoo kanatti kan nuti A times B irratti arganne 5 5 7 7 10 10 14 14 wal qixxaateera. But asirratti A fi A ni wal qixxaate but B is different from C. Iddoo kanatti ilaala. B fi C wal qixxaadha wal qixxa miti. Kanaafiyyuu iddoo kanatti the real number system keessatti A times B is equals to A times C yoo ta'e then B is equals to C ta'uu qaba kan jedhu kuni maatriksii keessatti maal jechuudha hin hojjetu jechuudha. Isa kana sirriitti qabadha. Qormaata kilaasii keessatti haa ta'uuti qormaata intiraansii irratti sinii dhufuu danda'a jechuudha. Mee amma immoo exersaayisii 3.7 irra kan jiru immoo walitti ilaallu exercise 3.7 gaafa lakkoofsa jalqaba irratti maal jira let A is equals to 1 1 0 2 B is equals to 1 1 -1 0 C is equals to 1 1 3 jedhamee kenname then find A times B B times A times B times C A times B no jalqaba irratti B fi C walitti baay'isii A itti baay'isedha sana booda ammas irratti immoo I2 jechuun identity matrix with two sides jechuudha yookaan immoo with order 2 jechuudha B times I2 jennaal immoo iddoo kan saayiziin isaa identity matrix saayiziin isaa lamadha jechuudha salphaanumatti. Kanaaf isu asirratti A times B dhaaf B times A siniif haa hojjedhu. Hunda isaa hojjennee hin dandeenyu. Asirratti kana siniif haa hojjedhu. Taanee immoo asii immoo kana siniif haa hojjedhu. Asii immoo kana. Sana booda asitti kan kun lamaan wal qixa dhamoo wal qixa mitii isa jedhu akkasiin ofii keessanii bartanan barbaada. Silamaa siniin jedhera A times B is equals to B times A faana wal qixxaachuu danda'a. Tarii wal qixxaachuu danda'a. Garuu most of the time they are not equal. Yoo maal ta'an irraatiin kan hafe A fi B inversii walii yoo ta'an irraatiin kan hafe yookaan immoo A yookaan B identity matrix yoo ta'e irraatiin kan hafe jechuudha. Kanaaf iyyuu isa ofii keessanii akka ilaaltan nan barbaada. A irra kan jiru isiniif haa hojjedhu. A times B is equals to A jechuun 1 1 0 2 times B immoo 1 1 -1 0. Kana isaan akka sira example tokko irratti isinii hojjedhe isinii hojjedhu. Akka isinii galuudhaaf jechuudha. Sana booda kana gochuudhaatiif raawusa kana kolomanii isaatiin baay'isna. Jalqaba irratti garuu jechuudha. Exist dhamoo exist miti kan jedhu beekuu qabna. Asirratti this one is 2 by 2 matrixidha. Kunis meeqa 2 by 2 matrixidha. Kun lamaan A times B kun jiraachuudhaatii fi dirqama A inni keessaa kun maal ta'uu qaba inni wal qixxaachuu qaba. 2 is equals to 2 wal qixxaateera. Kan nuti argannu maal 2 by 2 matrixidha. Kana beekuu qabdu jalqaba irratti ofii keessatti check gochuun sirra jiraata. Otoo hin barre otoo hojjechuun jalqaba jedhu. Sana booda callisanii moo hojjetan dhumarratti deebii goggoraaf iddoo jechuudha. Yoo kana isa kana jalqaba irratti seera kana guutuu sana jechuudha. Kana dhamuun sin barbaachisu kun tokko lama wal qixxaatee miti ta'ee A times B does not exist jettanii bukkee daddarbuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu isa check gochuun sirra jiraata. Kana hojjechuudhaatiif egaa jalqaba irratti maal goona raawusa kana kolomanii tokko tokko isa maatriksii lammaffaa irra jiruutiin baay'isna. Kana jechuun 1 1 kana eenyuutiin baay'isna jechuudha amma 1 -1 tiin baay'isna jechuudha. Ammas immoo raawuu kana raawuudhuma isaa ammaa kana jechuudha kolomanii isaa feetiin baay'isna yookaan immoo kolomanii itti aanuutiin jechuudha. Sana booda egaa 1 1 kana 1 0 kanaatiin baay'isna. Eessatti immoo barreessina raawuu tokkoffaa kolomanii lammaffaa irratti. Isa akkamitti iddootti barreessinu isa jedhuudhaatiif maatriksii isa jalqabaa irratti raawuu meeqaffaa irratti fudhanne maatriksii isa lammaffaa irratti kolomanii meeqaffaa irratti fudhanne sana booda raawuu koloman goonee barreessinati. Kanaafiyyuu raawuu tokkoffaa kolomanii lammaffaa raawuu tokkoffaa kolomanii lammaffaa jechuun iddoo kana ta'a jechuudha. 1 1 times 1 0 dha jechuudha inni kun immoo. Akkasuma immoo gamma
kolomaniin biraa waan hin jirreedhaatii fi iddoo kanatti ni cufnaa jechuudha. Hammattuu keenya. Erga cufnee booda rawuu lammaffaatti dabarra yoo jiraate. Rawuu lammaffaatti immoo gaafa dabarru 0 2 kanaatiin akkatti baay'isaa deemna. Kana jechuun 0 2 times 1 negative 1 akkasuma immoo 0 2 times 1 0 goona jechuudha. Rawuu kolomanii isa kanaati. Kana jechuun rawuu isa kanaatiin akkasuma immoo rawuu isa kanaatiin immoo kolomanii isa kanaatiin. Kolomanii hundaatiin baay'achuu qaba. Sana booda kana gaafa baay'isnu 1 times 1 that is 1 1 times negative 1 minus 1. Iddoo kanatti immoo 0 times 1 that is 0 2 times negative 1 that is negative 2. Inni kan biraan 1 times 1 that is 1 1 times 0 plus 0. 0 times 1 that is 0 2 times 0 that is 0 is equals to 1 minus 1 that is 0 0 minus 2 that is negative 2 1 plus 0 that is 1 0 plus 0 iddoo kanatti kun plus qaba 0 plus 0 that is 0. Kanaafiyyuu a times b ni 0 1 negative 2 0 dhufaa jechuudha gaafa itti baay'isnu. B times a immoo ofii keessanitti barbaada jechuudha. Inni kan biraan mi'aani c irra kan jiru siniif haa hojjetu c irra kan jiru. C irra kan jiru maadha a times b times c nuun jedhe iddoo kanatti. A times b ammayyuu barbaanneerra. C qofatti baay'isuudha jechuudha. A times b jechuun maal jenna 0 1 negative 2 0 finneerra times c immoo maadha iddoo kanatti nuu kennameera. That is 2 1 1 3. Kana booda kana walitti baay'isuudha. Kana amma akka kanaatti isiniin barreessu. Ofii keessanitti barreessanii ilaaluu dandeessu. Kun akka salphaatti isinii galuufidha. Kana booda erga kun isinii galee akkasitti salphaadhumatti baay'isuu dandeenya jechuudha. Kana baay'isuudhaatiif rawusa kana kolomanii isa kana faana baay'isna. Kanaaf 0 times 2 walitti baay'ata. That is 0 plus 1 kana immoo 1 itti baay'isna 1. Itti aansine immoo ammas rawuma isa kana kolomanii hafeetiin baay'isna jechuudha. 0 times 1 that is 0 plus 1 times 3 that is 3. Akkasuma immoo negative 2 times kana immoo rawuu lammaffaa kana immoo jira kolomanii isa jalqabaatiin baay'isna jechuudha. Asitti hin cufna maaliif kolomaniin kan biraa waan hin jirreedhaatiif. Sana booda asitti immoo rawuu kana kolomanii kanaatiin baay'isna. Negative 2 times 2 that is negative 4 0 kana immoo tokkotiin baay'isna jechuudha plus 0. Akkasuma immoo kanaatiin baay'isna jechuudha. That is negative 2 plus 0 ta'a jechuudha. Qixxeetaa maal ta'e jechuudha kuni that is 1 3 negative 4 negative 2 ta'e jechuudha. Gaafa walitti baay'isnu jechuudha. Kanaafiyyuu AB times C jechuun kana nuu kenna. Asitti yoo barbaaddan kun lamaan akka inni wal qixxatee chee gochuu dandeessu amma. Dirqama wal qixxaachuu qaba. A times B times C kuni AB times C faana wal qixxaachuun irra jiraata. Kan biraan F irra kan jiru immoo isiniif haa hojjedhu F. F irra kan jiru kan nuu kenname maadha? B times I tuudha. B jechuun maal jechuudha? That is matrixii ishee kana damsi 1 B jechuun 1 1 negative 1 0 isadha waan ta'eef sana booda B irratti kanatu barbaadne B times I2. B times I2. I2 jechuun identity matrix with 2 order jechuudha. Yookaan immoo orderiin isaa lama kan ta'e. Kanaafiyyuu B gaafa barreessinu B matrixiin keenya maal ture? That is 1 0 1 1 negative 1 0. Sana booda identity matrixiitiin baay'isna jechuudha. That is 1 0 0 1. Diagonal matrixii keenyatu qofatu maal jedhanneera tokko ta'a warri kaan 0 dha jenneera identity matrixii. Sana booda kana lamaan inni walitti baay'isnu dirqama maal ta'uu qaba? B dhuma mataa isaa nuu kennuu qaba. Maaliif identity matrixiitti matrixii kamiyyuu baay'isni matrixichuu mataa isaa nuu kenna waan jenneedha. Sana booda kana walitti gaafa baay'isnu ilaala tokko baay'isu rawuu kana kolomanii kanaatiin baay'isna. Tokko baay'isu tokko that is 1 tokko baay'isu 0 that is 0. Akkasuma immoo kanas kolomanii kana rawuu kana kolomanii kanaatiin baay'isna. 1 times 0 that is 0 plus 1 times 1 that is 1. Akkasuma immoo asittis kan biraa hafeera kolomaniin biraa hin cufna jechuudha nafne waan ta'eef. Sana booda rawuu lammaffaatti dabarra. Negative 1 times 1 that is negative 1 0 times 0 that is 0. Sana booda negative 1 times 0 that is 0 0 times 1 that is 0 is equals to 1 plus 0 that is 1 0 plus 1 that is 1 negative 1 plus 0 negative 1 0 plus 0 0. Qixxeetaa maal ta'uu qabanirra? B faana wal qixxaachuu qabanneera. B'n keenya kunii fi kun wal qixxaaneere 1 1 negative 1 0. Kanaafiyyuu deebiin keenya sirriidha jechuudha. Deebiin keenya sirriidha jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa lammaffaa irra kan jiru walitti ilaallu. Let A is equal A be 2 by 3 matrices and B be an M by N matrix. Find M and N so that A B is defined nuun jedhe. A irra kan jiru kana ilaala. A times B is defined. Defined jechuun kan inni jiraatu jechuudha. A times B hin jiru wanti isaa wal qixxaamti taanaan hin jiru jechuudha karaa biraati. Kanaafiyyuu A times B kuni fakkeenyaatiif jechuudha. A times B
asirratti jiraachuudhaaf yookaan immoo defined ta'uudhaatiif jechuudha jalqaba irratti akkatti barreeffannaa isin jedhedha. A times B dha miti asirratti kan nuti gaafatamne. A times B. A times B kana argachuudhaatiif jalqaba irratti saayizii A ni barreessina. That is 2 by 3. Saayizii B ni barreessina. M times M by N. Kana booda warri keessaa kun maal ta'uu qabu? Wal qixxaachuu qabu. Kanaafiyyuu defined ta'uudhaaf M is equals to what? 3 ta'uu qaba jechuudha. 3. 3 is equals to M ta'a waan ta'eef. And inni alaa kun waan barbaade ta'e kiisee wanti nu gashu jira. So N is any positive number. Any positive number. Positive integer. Any positive integer. Number itoo positive integer. Maaliif lakkoofsa guutuu ta'uu qaba. No lakkoofsa hundaa wayii ta'uu qaba waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan B irra kan jiru immoo laala. B times A is defined. Defined ta'uudhaatiif jechuudha. Kana example irratti ilaalleerra waan ta'eef badaaga samas irratti. B times A gaafa jedhu immoo jalqaba irratti maal barreessina? Saayizii B barreeffanna. Saayiziin B meeqadha? That is M by N. Sana booda ittaansanii immoo saayizii A barreessina. That is 2 by 3. Warri keessaa kun maal ta'uu qabu? Wal qixxaachuu qabu. Kanaafiyyuu N is equals to what? 2 ta'uu qaba jechuudha. And inni M kun lakkoofsa barbaade yoo ta'e dirqama qabna hin qabnu. M is any positive integer jechuun ni dandeenya jechuudha. Positive integer Z gaafa jedhu positive integer. C irra kan jiru immoo ilaala. Both A, B times and B times A are defined nuun jedhe. A and ila asirratti immoo A, B and B, A are defined if asirratti A times B kan defined ta'u maal ta'e M is equal to 3 irratti. Akkasuma immoo N immoo asirratti immoo B times A irratti immoo N maal ta'uu qaba? Is equal to 2 ta'uu qaba. Kanaafiyyuu gatiin M 3 gatiin M immoo 2 yoo ta'e qofaadha jechuudha. A, B and B are both are defined kan isaan ta'anii jechuudha. Inni kan biraan asirratti gaaffii meeqa ta'e gaaffii almost fixneerra waan ta'eef hojjedhu ishee. Gaaffii lakkoofsa sadaffaa irra kan jiru maal jedha? Let A is equals to 1, -1, 3, -3 and B is equals to 3, -1, 3, -1. Determine A times B nuun jedhe asirratti almost kana ofii keessanitti hojjechuu ni dandeessu. A fi B walitti baay'isuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti A B nuu kennameera, C nuu kennameera. Kanaafiyyuu A times B, B times A times C kanas ofii keessanitti almost hojjechuu dandeessu waan ta'eef rakkina hin qabu. Inni kan biraan fakkeenyaatti fakkeenya kan biraa isiniif kennu example. Example biraa isiniif kennu iddoo kanatti. Let's say A is equals to matrix 2, 3, 4, 5, 5. This one is 2 by 2 matrix and B is equals to 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Otoo bifa kanaatiin jiraate jechuudha. A times B bifa kanaatiin barreessuun ni danda'ama baay'ee. A times B gaafa jennu jechuudha. A times B barbaaditoo nuun jedhe iddoo kanatti. Ni danda'ama? Hin danda'amu. Sababiin isaa maalidha? A jalqaba irratti ni barreeffana laala. A ni 2 by 2 matrixidha. B ni immoo meeqadha? 3 by 3 matrixidha. 3 by 3. Warri keessaa kun maal inni wal hin qixxaanne. Kanaafiyyuu A times B does not exist. Does not exist jettanii barreessuu ni dandeessu iddoo kanatti. Does not exist. Maaliif baay'isuun hin danda'amu kaa bifa kanaatiin jiraana. Akkasuma immoo B times A. B times A immoo laala. B times A barbaaditoo nuun jedhe. Asirratti B times A immoo gaafa barbaannu asirratti saayizii B jalqaba irratti barreeffana. That is 3 by 3 matrix and inni kun immoo 2 by 2 matrix. Asirratti danda'ama 3 is equals to wal qixxaataa wal hin qixxaatu. Kanaafiyyuu kunis maala? Does not exist dha jechuudha iddoo kanatti. Does not exist. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti jechuudha. Fakkeenyaatiif maatriksiin wayii iddoo kanatti iddoo akkasitti nuu kenname. 3, 6, 7, 4, 8, 8. Iddoo bifa kanaatiin nuu kenname jechuudha iddoo kanatti. That is 3 by 2 matrix otoo ta'e. 3 by 2 matrix otoo ta'e jechuudha. A times C otoo barbaade nuun jedhe jechuudha. A times C. A times C jechuun iddoo kanatti A ni 2 by 2 matrixidha. 2 by 2 matrix. C ni immoo meeqadha? That is 3 by 2 matrixidha. Asirratti kun wal hin qixxaanne waan ta'eef AC does not exist dha jechuudha iddoo kanattis. Kunis maala hin jiru jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan C times A no. C times A. Asirratti C times A immoo gaafa goonu akkamitti barreessina? Jalqaba irratti saayizii C barreessina. C by 2 and saayizii A. Saayiziin immoo 2 by 2. Kanaaf asirratti kun lamaan wal qixxadha waan ta'eef tuun kun jechuudha is exist dha jechuudha iddoo kanatti. Exist dha ta'eeti barbaaduun keessan dirqama jechuudha. C times A gootanii barbaaddu. C kana A kanatti baay'istanii barbaaddu jechuudha deebisa. Inni kun kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo keenya itti aanu irratti immoo paartii arfaffaa
transpose of matrix and its properties kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Viidiyoon kun akka inni baay'ee dheeraa ta'e nan beeka garuu immoo waan isin fayyadaatiif example itti baay'isee kan isin hojjedhe jechuudha. So warri viidiyoo keenya isin tolee jaallachaa jirtan jaallattanii irraatii barachaa jirtan jechuudha. Viidiyoo keenya share godhaan isin jedha hiriyoota keessaniitii fi akkasuma hiriyoonni keessan illee irraatii haa fayyadamanii irraatii haa baratanii akka Oromootti ganama baay'ee tokko jechuun irraatii eeggamaa sana nan beeka. Inni kan biraan maadha viidiyoo keenya baay'een keessan laayik gochaa jirtanii hammi ilaalamee fi hammi laayik ta'e yookaan immoo hammi jaallatame baay'ee xiqqaadha. Yeroo laayik gochuu dhiistanii ijoollee biraatiin ga'aan jirtaniin jechuudha. YouTubein seera isaa keessatti ammuma isin laayik gootan nama biraatiif immoo wanti ta'a. Maaliif viidiyoon kun jaallatameera namoonni baay'een itti gammadaniiru jechuudha jaallachuu jechuudha. Isinti tolee irraatii barachaa jirtanaan laayik gootanii laayikoo gootan wanta miidhamtan hin qabdan isin jechuudha. Kanaafiyyuu laayik godhaan isiniin jedha. Laayik godhaa. Laayik gochuu jechuun mallattoon harka jechuun laayik akkamitti isinitti agarsiisu mallattoo wayii jirtidha YouTubii gajjallaa jechuudha. Sana booda isuma tuquudha bakka. Wanta biraan qabu laayik gochuu jechuudha. Sheer jechuun immoo sheer kan jedhu tuqxu. Sana booda fuula sheer gaafa tuqxan jechuudha fuula Facebook keessanii Telegram keessan sinii babbaasa. Sana booda yoo Telegram tuqxan Telegram irratti sheer gochuu barbaadan jechuudha. Facebook yoo tuqxan immoo Facebook irratti sheer gochuu barbaadan jechuudha. Sana booda bifa kanaatiin sheer gochuu dandeessu viidiyoo keenya paartii itti aanu irratti transpose of matrix and its properties kan jedhu hagaan walitti deebinutti nagaan naaf turaan isiniin jedha galatooma nagaatti.